Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa ani Shimeedha. Shimeemaan deebi'ee dhufeetiin jira. Kun chaanaalii kiyya lammaffaadha. Shimeemaan 2 jettanii argachuu dandeessu. Egaa kabajamtoota guyyaa har'aa yuutuubarootaan barsiisuu barbaade yuutuubaroota namoota yuutuub chaanaalii qabdan jechuudha. Wanti isin barsiisuu barbaade kunoo jalqaba YT Studio applicationii YT Studio namni yuutuubara ta'ee hin qabne hin jiru yoon qabaatinis daawunlood godhadhaa dirqama waan ta'eef kana qabaachuun applicationii tana haala kanaan keessa baneetiin jira. Fakkeenyaaf akkana gadi yoon bu'e viidiyoowwan keenya arganna. Viidiyoowwan keenyarra fakkeenyaaf suuraawwantu jira fuulduraan jechuudha. Kunoo suuraa yuutuubii kan fuulduraan kaawwamu hin jira miti. Isa san kunoo as keessatti irra galfannaa jechuudha. YT Studio keessatti irra galfannaa jechuudha. Haala kamiin akkaataatti galfattanillee isinitti agarsiisa. Saayizii meeqaan akka hojjetamullee isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii akkamiitiin akka hojjetamullee ammumaan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa gara barnoota bu'uuratti deebina. Jalqaba irratti appilikeeshinoota lamaan filadhee PixArt fi Pixlabiidhaan hojjechuu yoo barbaadan lamaan iyyuu yuutuubirra waan kaamu kan Thumbnail jedhama maqaan isaa. Thumbnailii hojjechuudhaaf isin dandeessisa jechuudha. Warri kompiitaraan hojjechuu ni dandeessu. Inni Photoshopidhaan hojjetame jechuudha. Saayizii isaa yoo barbaadan isinitti hima. Kunoo Pixlabiidhaan hojjedhaa jalqaba irratti Pixlabiidhaan hojjedhaa. Yeroo akkanatti naa dhufu kunoo akkanatti dhufa jalqaba jechuudha. Hojjechuufan jechuudha. Amma tokkoffaa kan jalqabamu asii jalqabama as tuqxu bakka tuqaa sadeen kana achi tuqxanii image size kan jedhu filattu image size. Custom kan jedhu kana kunoo custom kan jedhu irra keessanii yoo barbaadan immoo asitti 1280 jettanii saayiziin isaa jechuudha 720 1280 asitti thumbnail jettuun kunoo as keessatti YouTube thumbnail yoo jettan ni jira. Custom kan jettu erga tuqxanii booda YouTube thumbnail kunoo isa yoo filattan 1280 720 kan jedhu lakkoofsaan isinitti hime kun dhufee jira jechuudha. Yookiin immoo appilikeeshinoota biroo keessatti lakkoofsi kun isiniif hin dhufu maaltu dhufa 16 kan jedhu kana dhufa jechuudha. Kanaafuu isa filannee goona jechuudha. Kunoo amma saayiziin keenya kan thumbnailii yuutuubitti galu ta'ee jira jechuudha. Amma Pixlabii keessa dhaqeen isinitti agarsiisa. PixArt keessa ni bantu jalqaba irratti jechuudha. Jalqaba irratti suuraa keessan hin filattan jechuudha. Wanni filattan hin jiru bakka tana tuqxu. Wanti tokkollee wanti filattan hin jiru jalqaba jechuudha. Ergasii akkana gadi buutanii kalarii kanneen keessaa kan barbaaddan filattu. Kunoo akkanatti kalarii barbaaddan. Ani yeroo hundumaa adiin filadhaa. Kunoo adii kanan filadhaa. Beeksisa natti dhufee rakkoo hin qabu kana nan balleessa. Amma naaf banuufi jechuudha nan eega guys. Erga akkanatti naa banee booda kunoo naa banee jira. Erga akkanatti naa banee booda asin tuqaa tools kan jettu tanan tuqaa. Crop kan jettuun tuqaa. Crop kunoo asitti. San booda kunoo 16 jettee argitanii miti. Amma PixArtiin 16 jetti malee 1280 720 jettu kunoo 16 tana nan filadhaa. Kun saayizii thumbnailiti jechuudha. Thumbnail jechuun kan YouTube irratti galfamu jechuudha. Raayit godheetiin jira. San booda asirratti hojjettu jechuudha. Waan barbaadan suuraa barbaadan asirratti galchituu barreeffama barbaadan asirratti barreessitu jechuudha. Isa har'a isin hin barsiisu already hin beektus jedheeti yaada. Asirratti waan galchita fakkeenyaaf ani amma add photo kan jedhu tuqeetiin galcha. Add photo fakkeenyaaf as dura kaniin hojjedhee jira. Photoon sirreeffadhee jira. Fakkeenyaaf kana dura suuraa keessan background irra balleessitu jechuudha. Kun amma suuraa kana galcheetiin jira. Haala kanaan jechuudha. Akkanatti as qabdanii guddistanii san booda irratti hojjettu jechuudha. Kunoo haala kanaan hojjetama jechuudha. Salphumatti yoo xumurtan tana raayit gootanii amma nan xumuraa kanaan nan xumuraa. Ergasii as tuqxu yoo barbaadan as tuqxu. Amma tanan tuqaa. Seef ta'ee jira. Kunoo gaalaarii kiyya keessatti seef ta'ee jira. Gaalaarii keessa dhaqeetiin ilaala. Gaalaariin kunooti. Gaalaarii dhiifama. Kunoo suuraan keenya seef ta'ee jira. Suuraa kana dhaqnee post gochuu hin dandeenya jechuudha viidiyoo keenya irratti. Amma immoo wanniidhaan isinitti agarsiisa. Pixlabiidhaan isinitti agarsiisa. Kunoo Pixlabii bakka reefutti isinii deebi'eetiin jira. Kana irraa akkanatti balleessitu. Yoo waa barreessuu barbaadan kunoo akkanatti gizee lama gadi tuqxanii double click or 2 times akkas gootu jechuudha. Gizee lama click gootu jechuudha. Amma kunoo fakkeenya jechuudha. Shimeemaan jedheetiin jira. Godha. PixArtiin baay'ee dirqama ergasii aatana erga tuqxanii booda garaan dabarsitu as dabarsitanii font kan jettu filattu
Foontii jechuun qubeewwan jechuudha kan barbaadan keessaa filattu. Fakkeenyaaf an kana filadheetiin jira. Okay. Kun amma fakkeenyaaf qubee isaa akkana godheetiin jira. Okay, Shimiimaan hin jenne. Eeshi. Foontiin an jijjiiraa kan biraatti naan taane waan ta'eef kunoo okeen godha. Haala kanaan jechuudha kalarii yoo filachuu barbaadan kunoo garana deebitanii kalarii isaa kunoo as jira kan barbaadan gootu jechuudha. Kalarii isaa baakgiraawundii kana yoo balleessuu barbaadan as tuqxanii kunoo as tuqxanii dhiifama as tuqxanii baakgiraawundii isaa kana jechuudha. Kalarii isaa yoo balleessuu barbaadan kalarii filattu. Adii fakkeenyaaf adii godheetiin jira. Diimaa kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Kalarii biraatis dabalata yoo barbaadan as tuqxanii as keessa kalarii biraa filachuu ni dandeessu. Kun rakkina hin qabu. Okay, raayitiin godhaa erga filadhee booda kun amma filadheetiin jira. Qubee kana bakka fedhin kaa nan guddisaa yoo barbaade nan guddisa nan xiqqeessa akka barbaadetti jechuudha. Suuraa asirratti galchuu yoo barbaadan as tuqxu kun gubbaa kana jechuudha. As tuqxanii from gallery jettuuni gallery keessan isinii bana. Okay, inni gallery keessan erga isinii banee booda suuraa irratti galchuu barbaadan irratti galchitu. Fakkeenyaaf kana filadheetiin jira. Okeen godha right jechuudha. Kunoo suuraa kana edit gochuu nan danda'a, crop gochuu nan danda'a. Suuraa kana adda isaatitti jechuudha ajajuu nan danda'a jechuudha. Haala kanaan kaawwattanii suuraa biraallee yoo barbaadan irra godhattu. Fakkeenyaaf qubee duubaan jiru kana fuulduratti dabarsuu yoo barbaadan qubee kanarra erga gadi tuqxanii booda kunoo qubee kanarra erga gadi akkanatti tuqxanii booda as tuqxanii qubee irra jechuudha. Two front jettuun asitti two front kunoo as fide jechuudha fuulduratti as baasa jechuudha. Okay, haala kanaan jechuudha haalli itti fayyadama isaa addatti kuniyyuu barnoota barbaachisaa hundumaafuu mee suuraa kana dhaqnee achirra galfannaa. Amma wayita xumurtan xumura irratti jechuudha as tuqxu tana kunoo tuqxanii save as image jettuun save as image. Okay, ergasii save to gallery jettuun asitti save to gallery findhee jirra amma gallery keenya keessa jirti jechuudha. Okay, gallery keenya bira yoo dhaqne kunoo gallery keenya keessa kan gubbaa kun kan pixel labiidhaan hojjenne kun immoo kan pix artiidhaan hojjenne jechuudha. Wal qixxeedha saayiziin isaanii jechuudha. Kanaafuu amma inni dhaqna jechuudha YT studio keessa video post goone irra kaawwachuu deemna jechuudha. Okay, pixel labii inni maano eenyunni kuni maqaan isaa YT studio keenya ni banna. YT studio erga haala kanaan bantanii booda viidiyoon keessan fakkeenyaaf kana yoo ta'e fakkeenyaaf yookiin kana yoo ta'e kanuma fedhe haa ta'u isarra gadi tuqxu isarra gadi touch gootu irra kaawwachuudhaaf jechuudha. San booda bakka kunoo scriptoo mallattoo peenii tana tuqxu. Okay, san booda ammallee mallattoon scriptoo biraa asitti dhufti. Okay gootu. San booda change kan jettu tana filattu changing godhaa. Fakkeenyaaf kunoo san booda suuraan keenya nuu dhufee jira jechuudha. Kunoo yoo barbaadne kan pixarti yoo barbaade immoo kan pixel laabii irra godhana jechuudha. Fakkeenyaaf mee kana irraa godhu irraan kaa'ee isinitti agarsiisa. Kunoo kallattiidhaan guutee itti galee jechuudha. Guutee itti galee jechuudha. Select yoo godhe fakkeenyaaf kunoo itti galee jira. Guutumaan guutuutti viidiyoo keenya irratti galee jira. Save kan jedhu bichaa tuqna jechuudha. Save goonaan xumurree jechuudha. Ani amma save hin godhu suuf viidiyoon gadhiifameera waan ta'eef jechuudha. Tana ni tuqxu san booda dhumate jechuudha bakka. Okay, yeroo biroo wantoonni dhaan isinitti agarsiisu baay'eetu jira. YouTube irratti view baay'ee argachuudhaaf nama baay'ee hordoftoota baay'ee argachuudhaaf maal gochuu akka qabdan waan baay'een isin barsiisaa siistemii garaagaraa viidiyoo post godhuu qofa osoo hin ta'in viidiyoolee yeroo post gootan akkamitti post gochuu akkaataa itti qabdan beekuu qabdu YouTuberoota gurguddoo yoo taatan jechuudha. YouTube irra dalagaa jirtu namoonni isin ilaalaa jiraachuu danda'a garuu akkamitti viidiyoon post godhama kan jedhu waan baay'ee beekuu waan qabnutu jira numarri keenyayyuu jechuudha. Namni YouTube beekee xumuree hin jiru waan ta'eef kanaafuu kabajamtoota viidiyoo birootiin walitti deebinaa kanarraa kanaan raawwatee jira turtii ana waliin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo birootiin hin dhufa.